Abbaan hayyuun tokko akkana jee ilma isaatiif dhaama. Yaa ilma kiyya jireenya kan kee keessatti waa sadii hin dhabinii jedhan. Mucaan isaa kunis deebisee yaa abbaa wanni sadeen hoo maali jedhee gaafate. Abbaan isaatis yaa ilma kiyya jireenya kan kee keessatti irra caalaa nyaataa nyaatuu hin dhabinii jeen. Akkasumallee irra caalaa firaashirra rafuu hin dhabinii jeen. Sadaffarratti immoo irra caalaa manaa keessa jiraatuu hin dhabinii jeen. Ilmi isaa kunis deebisee yaa abbaa kiyya nuti hiyyeeyyidha kana hunda hin qabnu akkamitti waan kana sadee walitti qabatuu danda'a jeen. Abbaan kunis deebisee yaa ilma kiyya hoggaanii fi akkaan beelottee gara nyaatatti dhihaattee nyaata nyaattu nyaanni kan keessuun irra caalaa nyaataa siif ta'a jeen. Akkasumallee hoggaanii fi daladdee dadhabdee dafqitee gara manatti galtee raftu firaashin ati irra raftu sun irra caalaa firaashaa siif ta'a jeen. Sadaffaa irratti immoo hoggaanii fi gadi baatee ilma namaa gargaartee nama qalbiin cabde qalbii isatti gammachuu natte miskiina nama kararratti kufe lafaa ol qabdee haala kanaan nama gammachiiftee gara mana keetitti galtu manni kan kee irra caalaa manaa siif ta'a jeen.